Halo. Akam daawwattoota kiyyaa fayyaa nagayaa alhamdulillah baga jiraatanii. Ara ajandaa kiyya kan ajaa'ibaati. Duula arra duulaan banuu deema. Duula kana namni ta'eef sheer godhaa namni taaneef dhaggeeffadha. Caljaati dhaggeeffadha. Aktivistota Kenya fi hayyoota Kenya irraa wanni inni dhagayu baay'ee natti dhagayame miirri nan dhagayame saniin baafachuu deema. Jaalattanuu jibbitanuu dhaggeeffattan feetan dhiistan. Maali ni beetani gabrummaa nuuf iluu jiran. Gabrummaa zamana TPLF irra wayyaa, zamana nafxanyaati irra wayyaa, zamanni akkanaa irra wayyaa gabrummaa nuuf ilaa jiran. Gaafa TPLF afaan Oromoo barachuu turre afaan maarree du'a filanna du'a gabrummaa filanna nuti namaami miliyoona 60 taane ummata miliyoona 60 bakka buune wakana haasoo naaf salbina wallahi naaf salbina afaan Oromoo akka barattu xasi godhe video miti TPLF miti afaan Oromoo akka barattu si godhe qabsoo waggaa 50 miti kaartaan Oromiyaa tun kan dhufte qabsoo waggaa 50 miti jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu taaddee birruu rabbi raamataa godhuu fi ummata kana qabsoo sani roormaa bi mallasaan fidee ummanni kun yoon kanaan sossobe malee ji'eeti malee TPLF miti yookaan video miti afaan Oromoo isiniif wanta godhe jechuudha. Afaan Oromoo kun si godhe adda bilisummaa Oromootii fi qabsoota keenya. Namni keenya akkamitti gin waan kana bal'isuu dadhabee Tigreen nu wayyaa kaanis Amaaraan nu wayyaa. Gabrummaa filattanii du'a filattanii. Kanaaf dhugaa walitti himuun wanta Oromooniif dandeessee bilisoomuu qabdi. Kana waan akkana salphina isiniifillee. Salphina maayii. Aktivistota Kenya irraa fi hayyoota Kenya irraa waan abadan hin eegamne. Wallahi isiniin jaa ani ifittiin qaanfadhaa. Nafxanyarra Tigreerra nu jira. Tigreerra nafxarra nu jira. Maalirra ni jiraan kun? Nuti namaami. If dandeenya bilisoomne jiraachuu hin dandeenyu irra nu jira maal wanni akkana haasoo akkana kana dhaaba aboluu wayyaa nuti bar yeroodhaaf fira yerooti malee fira dhaabbataadhaa miti kana namni hubachuu qaba nuti firri amma fira godhaa deemnu kun firri siyaasaa kun fira dhaabbataa miti yoo walii galle fira dhaabbataa taana yoo waliin galle Musa Isa Medino. Kanaf Rafakatani abolun nuwaya. Mal filatambo nama miliona shantami tatani nama miliona torbatam tane nama miliona sadi nuwaya nama miliona kunani nuwaya jenni amaratana gabrumma gafa marre uman tane ga duba debe mesena shir godati walina hasoin ani hayota Kenya fi wanni na ajaa'ibaa jiru hayyoota Kenya na ajaa'ibaa jiru wanni na ajaa'ibaa jiru aktivistota Kenya nama ani kabajaa guddaa kanu bakka anna ajaa'ibaa ifittiin qaanfadhaa jira gabrummaa kamin namni filata kanarra kanaan nu wayyaa ay walii galteen siyaasaatii fi haasa'uuni akkana akkami moolaariitii kana akkamitti naaf galuu dide waggaa 27 nuti Dumati waggaa dhibba haasoyne persantii 30 taatu hisaaba lachuu wajjii awwaraarraddaa bar hisaaba kana awwaraarradnaa bar hay isin kanaarra wayyaa kun yoon udeeme aboo anin agarri an addunyuma gubbarratti nama du'a filatu duuti du'a kuni qawwee si jeesu ableen si jeesu kararra si jeesu akwaan fedhe si godhu duuti du'a kana namni beeku qaba kan kaleessa dhiisne siyaasa dhaabbataati jira siyaasa marree jira sanjala yaani okay duuba maaltu fidetan diinni dhaabbataa jiru hin jiru firri dhaabbataa hin jiru walii galletan tana walii galle dhume waa'ee khabiraato barnooti waggaa 27 irra mirga qabna duuba amma dafee amma 27 si akka bulchuu barbaadda haasawni keessa naagaluu didee haasawummaan ummata Oromoo kanas gubbarraa Facebook irraa hojjetu naaf galuu dide ka miidiyaa adda addaa miidiyaa lagarra dhufuus waan biraan lakkatan
ijannoo ummata Oromooti. Ummata Oromoo keessatti moolaaritii hin taane keessatti uumaa jirtan. Gadaantummaa hin taane keessa uumaa jirtan. Ummanni Oromoo miliyoona 70 ta'ee abaluu irra nu wayyaa, abaluu irra nu wanta, abaluu irra maarreedha. Maaltu sadarkaa kanaan isin ga'e? Maaltu diiduu sadarkaa kanaan? Aboo ummanni tokko gawwaan aktivistii finjaa, hayyuu finjaa, suufa uffatee Profeesara finjaa, Haanis asii kolkolleen laayivii galeetu bar Tigreen, bar Amaaraa fi Tigreen garaagarummaan isii akkana akkasii. Aboo balayyan kiyya nuti walii galteen jalmarroo walii galee kan kobaati malee akka isin kan albaatanii miti. Kanaan nu wayyaadhaa miti nuti. Hanga daangaa qabna, daangaa sanirra geenyaan walii galteen teenya daangaa qabdi. Tooftaa siyaasaa jala deemne karatti baanutti baana malee haala yeroo wajjiini malee kunuun nu wayyaa kanaan nu wayyaa waan akkanaa dhiisa. Takka nuuf wayyu. Ifi bulchuu qabna, ifi bilisoomnuu qabna, nama gaafachaa qabna. Ani tokko faana viidiyoo takka dhiyoota isin taasisabaatumaan jira. Bar afaan Oromoo akka barannu nu godhee waggaa 20 afaan Oromoo akka barattu kasii godhe Taaddee Birruutii fi Jaarraa Abbaa Gadaa dhiiga isaaniitiin afaan Oromoo Oromiyaa keessatti ijaarame. Malee viidiyoo miti kasii ijaare. Viidiyoo yoon ijaarre aangorra turuu hin dandeessuufi dirqama roormaa biisan dirqama adda bilisummaa Oromoo roormaa biisan kunoo mirga harkattanii jettee itti nu saamuudhaaf goote malee afaan Oromoo akka barannu kan godhe hayyoota keenya warra kaleessa lafee isaanii cabseetiitu afaan Oromoo Oromiyaa keessatti roodmaapii san yoo hin goone ummata kanaan soobneeti roodmaamuu adda bilisummaa Oromoo tan kaleessaa san idaan soobne qabeenya saamna ja'anii siif godhan malee jaalataniiti miti. Ati galatoofachuu qabdu Waaqoo guutuuti. Ati galatoofachuu qabdu Taaddee Birruuti. Ati galatoofachuu qabdu Jaarraa Abbaa Gadaa faadha malee viidiyootiitu afaan Oromoo nu bane TPLFiitu afaan Oromoo nu bane marree kana je'uu kana dhaaba salphina isi. Hatti nama xiinxalaa feetiitu waggaa 20 kana bara afaan keenyaan kabarattu godhe qabsoo waggaa 50ti. Diinni itti sisaamuudhaaf roodmaapii kaleessaa san hojiirra si oolchi hanga xiqqaa takka. Yaada yeroo yaada. Yeroo takka tokko achi bal'isaa yaada. Isin saba Afriikaadhaaf gayu saba guddaan kuni gabrummaa gijee filatu natti dhagayama bu'aanii an akka kiyyaatti ararraa jalqabdanii waarniingi ummanni ummata san daawwatus hayyoota keenyaas aktiivitoota daawwatu karaa kanarra nu wayyaa gaafa zamana akkana turre zama akkana turre kana lachuu jalaa dhawi lachuu takkuma gabrummaadha ani zamana gaafa Haile Sillaaseetis Oromoo rukutamaa gabroomaa turte. Gaafa Yaadigis Oromoo rukutamaa ajjeefamaa turte. Zaat aset ka Haile Sillaaseetii irra wayyaa kan Mallasaa irra wayyaa Kamaarreetii irra wayyaa kada hayyootu raawwate irra maal irra wayyaa gabrummaa wayyaa fi wayyaan qabdu gabrummaan tokko ana biratti kala qimse liqimsa kan liqimsine gidaaraaniif dhayi. Maaltu fideu bakkuma tanaa maaltu fide kunis nu gabroonfatee ture kunis nu jeese amma Oromoo dhiif dandeesse biyya fi jaarrachuu yoo ta'es akkaataa ta'utti waliigalteedhaan if eeggannoodhaan oofu sanii achi saba kana maqaa sabaatu kaasuun qabnu namni biyya bulchuu deemu maqaa saba hin jiru. Saba fayyadamuun qabu jecha saba jedhu fayyadamuun qabu maaliif yoo Itoophiyaa ni bulchina federaalizimii dhugaasanii Itoophiyaa ni bulchina yoo jenne saba kana saba yoo saba san yoo bulchine inni bulchuu deemu saba leentuuti finxaaleeyyii jettee haasoo qabda malee saba namaallee arrabsuun qabnu yeroo ammaan tanaatti alaa kulli haal afaan Oromoo kana keessa baranne afaan Oromoo akkasii afaan Oromoo akkanatti zaman akkana barre zaman akkasii wanta goone
dhiiga keetiin baratte moo dhiiga abbootii keetiitii afaan oromoo si dhufe kaartaan oromiyaa dhiiga abbootii keetiitii waaqoo kuutii fi aliyyii cirii fi elemoo qultuudha taaddee birruufaadhaani afaan oromoo akka barattu si godhe kaartaan oromiyaatiin kan si dhufe malee yaadigi miti kasii fide yaadigi nu fide yaadigi nu wayya gaafa yaadigsanii irra wayya gaafa dargiirra maarreen nu wayya waatu waan onni akkana roadmap isanii hojiirra oolche malee waan takka wanti godhen jiru ummanni oromoo wanni beekuu qabu kuni mujrima kanarra mujrima kanaan nu wayya jechuu ajanduma kanaa sheemidha abaluun nu wayya no nuti abaluun nu wayya hin beeknu bakka daangaa itti walii galle qabna daangaa san bira dabarran dubbiin hin taatu diinni dhaabbataa akka hin jirreetti firri dhaabbataas akka hin jirre kana hubachuu qabdan sanii achi abaluu nu haa bulchu maaliif si bulcha abaluu gaafa abaluu san wayyaa turre ati gabra maali yeroo hunda gad'aantummaan keessan maali haasawni akkana maali wanni akkanaa boo barnamu maatii guddaa jettu kanaatiitu naftanya irra tideefi nu wayya tideefi irra naftarraa nu wayya wal fawaakara namuma keenya waan akkana haasu maal jechuudha kenni boo maaliif fiddanii haasoo akkanaa kana haasoo akkanaatu kanaan nu wayyaa maaliif fiddan wayyaa maal kanaatiitu xiqqoo nu ajjeese kanaatiitu wayyaa nu ajjeese jettanii gizee haasootan anaaf salphina kuni boo jaalattanuu jibbitanuu konka maal boo a'uuzu billaahi mina shaytaan falee aktivistoota ifinjaa falee hayyuu ifinjaa oromoon if dandeesse hawaasa ishiirra dhaabbattee akka uummata kaanii sababallaa if dandeessuu qabdi if dandeessee naannoo ifii to'achuu qabdi bakkaan kanatti namanaan ani waliin itti amanu kana waraaboon nu wayya qeeransaan nu wayya maarreen nu wayya kanaan nu wayya izi sheem irra deebiitiin isinii himu gaafa kana afaan oromoo barachuu turre gaafa kana afaan oromoo barachuun turre afaan oromoo akka barattu kasi godhe taaddee birruu fi waaqoo guutuudhaatiitu lafee isaaniitiitu qabsoo bu'aa isaaniiti yamni video yamni tindo yaadigno isaayoo hin qabsooyne roodmaappiin sanii hon jiraanne lafumaa kee hirriibarraa lafaa keetuma hirriibaa kee lafaa fuula dhiqatee roodmaappii afa dhiigaa waggaa 50 dhangala'eeni akka afaan keetiin amma itti wal jenajjantu kana kan itti Facebook kana gubbarratti barreessaa jirtu kana kan si godhe elemoo qulxuu jaarraa abbaa gadaa taaddee burruutii abdishee garbaati maammoo muzammirii jeenoota meeqa irratti dhume waaqoo guutuudha koloneel aliyyii ciliiti ummanni meeqa irratti wareegamee roodmaappiin kun dhufe oromiyaa keessa irratti bifa addaatiin illee sii dhufu isaanirraa sii dhufe malee itti si gowwomsuudhaaf yookaan itti umrii dheereeffachuudhaaf sii godhan malee ijaalatanii yookaan mirga kee eeguudhaan miti anna ajaa'iba ummataaf illee qooda adda bilisummaa oromootii fi hoggonoota keenya kakalee isaatiillee afaan oromoo isaanii nuuf fide nama jedhee dubbatuun dhabee boo kaartaa oromiyaa tana isaanii nuuf fide waaqoofaatiitu qabsaawee asiin nuungee ibidiyoo roodmaapbii waaqoo guutuutiiti roodmaapbii jaarraatiin roodmaapbii taaddee birruutiin feekillee ta'u as hojjeteen jettanillee gulatan keessaniif boo maali boo isin siyaasaan isiniif hin galtu silaa ummanni kun qabsaa'uu lubbuu dabarsuu baate bosona hogganuu baate
afaan oromoo dhufee kootu mana baradhu siinjaa sabni biraatu akka baratu godhe akka Soomaaliin baratu godhe akka Sidaamaan baratu godhe akka Affaar baratu godhe ummata kana Oromiyaa bira dabrani warri TPLF dura Shaabiyaa dura warri qabsaawaa ture abaawoodha abaawoo ganamaatiitiitu qabsaawee akka afaan Affaar baratamu akka afaan Tigraay illee baratamu afaan fiitii namni akka baratamu qabsaawee roolmaa biisanii asingee asoo TPLF gaaran seenin asoo Isaayyaas faan gaaran seenin abaawootu gaara seenee ummata kanaaf qooda garuu dhiistaniiti fuudhuu dhiistanii ummata kanaaf bar eeguma yaadii dhufe afaan oromootu waranne alhamdulillah viidiyoodhaatiitu hiree tana nu kanne TPLF fu hiree tana nu kanne afaan oromootiin akka barannu sabaa sabriiniif yaad awoo siyaasaan akkamii isin yaaddanii naaf hin galuu didiyani akkamii naaf galuu didiyani wallahi naa galuu didiyani hedduun isin taazabaa jira hanqalallee isin wayyaadha warri wayyaa laayivii irraa iyyitan kuni himaa dhugaa dubbadha barakat ummanni Tigraay afaan Tigraay hin baratu Eertiraa bilisummaa Eertiraa akka Sidaamaan fi niif bulchitu adda bilisummaa Oromooti dura qabsoo eegalee bara qabsoon qaxxaamurtee habiraa ol dhufuun hin malu buurri wanta kana Sidaamaan Hadiyyaan elemoo qulxuu fi elemoo qulxuu faa dhukaas elemoo qulxii fi fincila baaleetiitu ummata Itoophiyaa sabaa sablammii akka Eertiraa fi Tigraayuu haatee qabsoo tokko godhee isaanii bara ati isaan irraanfatteeti afaan oromoo akka barannu hiree kanuu kanne asoo ummata kana maqaa yaamin viidiyoo faa warra jiru jira TPLF faa warra jiru jira qaanfadhaa boo qaanfadhaa gadi ta'aati siyaasaan maal jechuudha xiqqoo hubadhaa ummanni kun silaa qabsaawee ilaa 90 takkaan finne sabaa sablammiin dilli kunuu afaan kanaan hin baran Eertiraanu bilisan baatu silaa ummanni kun silaa qabsoo dura eegalee kanaas irratti hin dhiise lammadoo gabrummaa filachuu keessa kanaan ajaa'iba gabrummaa isin filantan kanaatitu mataa na dhukkubsaa jira persantii 70 ta'uu gaafa nafxanyaa san persantii 60 ta'uu 30 ta'uu gaafa yaadiksan persantii 40 ta'uu gaafa maarreen maal fil wanta jetta kunis bakka dhume lachuu nu gabroonfatan lachuu nu saaman amma oromoon bilisumuu qabdi kana haasawi kana haasawi bakka kanuma haasawa amma oromoon geedha bakka kunaadha kanaa miti kana wajji walii galee abbaan fedhe haa ta'u walii galtee saba fedhe Tigree haa ta'u Amaaraa haa ta'u federaalizimii Oromiyaa wajjiidhaan walii bullaqa jee akka sabaatti hundanii simanna nuti rakkoon qabnu sabaa hojii miti isin sabatti achi ooftan saba noo nuti Amaaraa wajjiinis rakkoo hin qabnu Tigree wajjiinis rakkoo no problem Amaaraa Oromoo ምናምን no problem kana beekaa nam tokko as gubarraa hiriira bee Amaaraa jaa no Amaaraa jettee faranjiin si ilaalti viidiyoo tee ilaalti nama akkasii dura dhaabbadha nuti finxaaleeyyii hojii fi sirnaa hojii malee hawaasa nagayaa yoo nuti Oromiyaatti dammaramna jaan abbaan fedhu Tigree haa ta'u fedhi Amaaraa haa ta'u fedhu waan fedhi haa ta'u yeroo hundatti nuti qobbi siyaasaan teenya bal'oo Amaarri dhufee Oromiyaatti dammarama yoo jee welcome Tigraay yoo dhufe welcome Affaar yoo dhufe welcome nuti akka sabaatti nama sanii achi garuu abaluutu irra nu wayyaa abaluutu irra nu bul akkamisi bulcha namni ifin bulchitu ati gaafa zamana abaluu
gaafa zaman akkana wayyaa turre gabrummaa xiqqoo wayyaa turre gabrummaa laaftuu fi jabduu filatte aboo dar halaalina hedduu mataana nyaatte nuti wanni bar nuti kana deeggaraa jirru sirna waan guddaati ikonomiin waraana harka isaa waan jiruudhaaf humni waraana guddaan harka isaa waan jiruufi humna xiqqaa kana gamanaan dhowee laamsheessinaadha malee kaan dhufee akka nu bulchuufi miti bar qabsaawaa jiru isin maali boo namni tokko masaratti abaluu aanee masaratti maarree aanee masaraan kan lafti Oromooti bakka namuu kaanis Bahardaaritti aanee kaan Maqaleetti aanee kaan Finfinneetti aanee akkasii walitti dhufna akkasitti amanna nuti yoo Itoophiyaa ta'es kana achi sirba kana dhaggeeffadhu hedduun dubbadhu lammata waa'ee guyyoo waariyooti guyyoo waariyoo laalaala waa'ee guyyoo waariyoo gaazexeenyaa jechuun guyyoo waariyooti isin yoo hogganaa gaafatan yoo hayyuu takka waa gaafatan yoo sheekha takka waa gaafatan oriitan akkami sheekha waan akkanaa gaafat akkamitti hogganaa keenya akkana gaafat sirxuuniitaa jaarraa 21ffaa gubbaa jira hogganoota keenya gaafii waariyoon guyyoo waariyoo gaafatu agartanii maaliif magaalaan qaban deebii harkachuu qabdan irraa hubachuu qabdan waraanni magaalaa keessatti jiraamu hin jiru irraa gaafatanii akkanatti uummanni qulqulleeffachuu qabu wanni natti duulaa turtan guyyoo waariyoo akkamii gaafate ilaala gaafachuu qaba maali rakkinni if dura isin deemuu dhoorke maali waraana keenya maaliif lafa istiraateejii tahe qabachuu dadhabdan gaafiidha gaafirraa deebii dhageeffachuu qabda akkamitti waan akkana ati maarreedha ati aboo ummata silaxanaadha ummanni kun yoo waliin seentan humna isinirra qaba yoo isin dhayeyo akka 90 takkaa isin godhuuji akkatti kokkee qabe jaal itti aanaa jiddugaleessaa kana isa ol ta'e dubbinaa ol gaafadhu jee laal waa baraa deema gaafii jechuun asii gargaaruun kopha waan gaafiin ani guyyoo waariyoo hedduun dinqisiifadha abba fedhee haa ta'u beetii fi guyyoo waariyoo akkana kunoo gaafii jechuun akkana waan walitti hasaasanii miti amma yeroo 70 takkaas nyaadhamne 70 maarreen nyaadhamne 90 nyaadhamne 2018 nurratti duultanii aboo akkasii miti aboo akkasitti mootummaan coomsaa dhaabbachuu jira qaba ibidiyoo mootummaa coomsaa keessa yoo seentee waan guddaadha unkaan tikaa fi waraanaa fi maallaqa diinagdee faranjiitii fi arabaa akka mootummaatti beekamtii kannaa dhiisaati mootummaa coomsaatu keessa dabalamuu waan guddaa sanii achi ma'a salaamaa taatan jennee gisee isinii himnu nu arrabsaa turtan akkuma amma nu arrabstan kanatti gaafa sadis nu arrabsaa turtan yoo ilaa yoomi meetas gabbaa waa dhaggeeffadha daawit amma mararaa guddinaa wan namni firiiyyu jalmarroo heegaree keenya akka ummanni isaanii TV irra fidee dhufe akka kaleessa guyyoo waariyoo asoon taane ummata kanaas fiduu qabdu hogganaa gurguddaa fiddee waa hunda ifa nu godhuu qabu kana deeggaruu qabdan kuni jechuun waan biraa ati maareedhaa minaamini miti waan san ta'echaaf heegareen teenya maali oromoon beekuu qaba bakka 2018 silaa oromoon irratti hirmaatte firii taate waggaa 3 namni dilli kun nurraan dhufu wareegama qeeroon dilli kun nurraan dhufu hayyoonni keenya nurraan dhufu humni ciccimaan qeeroo 50,000 nurraan seentu 100,000 hin ta'ini wanta kogijee namni abbuma fedhee haa ta'u hogganaa keenya durataa keenya gaazexeenyaan gaafatee baruu nuti barru hunni waan kana firii dammu jechuudha min
qabsoo inaami haa gaafatamu bakka namni heegareen teenya maali ummanni kun meeshaa gurguddaa qaba Ameerikaan dubbii 90 takkaatiin deemta nama Ameerikaa laalaatiin jira Ameerikaan harka keessaa qabdi Ameerikaan jara kana aangoo akka fiduu deemtu namni nan agarre anaaf nawaata kanatti ijji gaara duubatti waan agarre mutaadhaan firraa baasaa jette ijji gaara duubatti Oromoon gudee makmak ijji gaara duubatti waan agarre mutaadhaan firraa baasa jette gudee Oromoon harargee kana makmak sakan mutaadhaan mutaa jechuun kan waati hodhan safii jechuudha mutaan firraa baasii jaanni beeta Ameerikaan shoora olaanaa taphachaa jirti ummanni Oromoo garuu dippiloomaasiidhaanis cimee biyya isaa to'achuu qaba Ameerikaan hojii ajaa'ibaa hojjechaa jirti akkuma 90 takka ani saba kiyyaaf yoo wareegame rakkoo hin qabu dhugaan isinii garuu Facebook ni addi bilisummaa Oromoo irratti maaliif xiyyeeffate hada shuqul Ameerikaadha akka Facebook ni addi bilisummaa Oromootti xiyyeeffatu ko godhaa jiru nama qoolii galee hojii deemaa jiru kana irratti dhiibbaa godhuun maal jechuudha maal jechuudha isiniif hin galu isin meelaan nuti TPLF walii waraadaa jirre mootummaa kana waliin ashabaarii jaamu maaliif Facebook keenya nurra xiyyeeffate isiniif haa galu jarri adiin kuni hiree teenya ummata kanaaf hiree kennuudhaaf olii gad fiiguu jira namni kun quba qabaachuu qaba kanaaf namni olii galee biyya keessaa yoo olii galee abiyyoonni kuffisee bar Ameerikaa soon taane warra biyya keessaa hojii waliif hin galin silaa biyya isaa hojii walii galee Ameerikaanumaa isan gootu nuti yoo olii galee lafa teenya irratti abbaan fedhe nurraa wanta godhuu hin danda'u Ameerikaa miti Ameerikaan diraamaa hojjechaa jirti jaalatanuu jibbetanuu akka 90 takka mee viidiyoo tiyyatana muraatii haayyadha turuu dafuu siyaasaan tunta duraa tana laalina dhiichisaa isin heddummeessina umriin isinidha mee viidiyoo tana qabadhaa haayyadha yoo ummanni TPLF fi abaawoon masaraa waliin seene shirri xaxamee yoo ummata kaan harkan seenne ani gaafa sanarra walirraa mura maaliif adiinis hudduuduuba hojii jiran ummata kan umman akka 90 takkaa miti no ummanni kee hidhachuu qaba woboo jechuu qofaa miti woboon kaleessa ibsa isinii kennee jira isinoo maal jedhanii hawaasni ummanni Tigraay TPLF hojii hidhatee kee ummanni keenyaas hidhatee ka'uu qaba waraana guddaa uumuu qabnaa jee akkasitti hidhachuu qabna kanarraa hojjechuu qabna woboon hanqa dandeessu kufaa kuffisaa deemaa jirti hawaasni Oromoo to akka ummata Tigraayitti maa cinaan dhaabbanne kana nuti na argeetiin jira bar kaleessa nuti wanni ummata kana deeggarreef ani bar siyaasaa na bar waan ofaa jira bar nuti daangaa qabaachuu qabaa waliigalteen jara kaabaa kana wajjiidhaan daangaa qabaachuu qabaa gisee isiniin jee tooftaa kuni bar tooftaadha amma yeroo sanitti yoo nuti bilxiginnaa bira dhaabbanne abiyyi kuffisuudhaaf waggaa dheeraa nurraa fuudha kanaaf humna tokko ka isa laaffisuu harkanne san cinaa dhaabbatee waliin laaffista gisee laaffattee wal qixxaattee garuu namuu laal kaanis akkana kaanis gamana jee dubbiin akkas ta'uu qaba kaleessa nuti waan ummata tokkoffaa humaanitiif dura dhaabbanne hawaasaaf ummanni Tigraay akka hawaasatti yeroo dhumu akka hawaasatti yeroo ajjeefame reepitee cinaa dhaabbanne akka ilma namaa tokkotti nuti akka isaanitti yaadu ummanni Tigraay yeroo dhume namni takka asoo hin dubbanne tokkoffaa naatiitu as gubbarraa fi afaan Oromoo hin dubbate TPLF fi hawaasni adda
humanity nurra daangaa cabee jira namni jee yeroo duraa ummata Tigraayiidhaaf gadi bahee afaan Oromootiin asoo manni takka as gadi hin bahin asoo namni kumta konaarra firran kaayanni humanity dubartiin biyyoota alagaatiidhaan yookaan biyya lammaffaatiin akka Itoophiyaatti yoo yaadne jee nama gadi bahee falmaa ture jechuudha. San humanity gama siyaasaatiin haa dhufu. Humanity namni na tursi hin jiru namni tokko miidiyaan tokko asoo ummata kanaa hojii waliin barin akka nama tokkotti ni beekan ummanni Tigraay. Baay'inaan ijoolleen Tigraay akkaan ani namuu dura nam tokko dura ummata Tigraay hawaasa nagayaatiif humanity ani matakkal ummata Amaaraatiifu akka ilma namaatti warra siyaasaa fintaaleeyyii Amaaraa yookaan Tigraay alarraa jechuudha. Humanity matakkal ummata Tigraay akkuma ummata Oromootiif dubbachaa ture. Humanity dha kun namummaa waa'ee namummaarraa kuni tokko achirra dhaabbisan ammallee hin dubbadhaan. Humanity nama hiyyeessa humaan beene siyaasaa isaadhaaf jee saba fedhe yoo ajjeefame an nama sagalee ta'uuf gadi bee nama siyaasaa qofa naggaduu miti. Kana beekuu qabaachuu qabda. Lammada waa'ee siyaasaa irratti Abiyyiin humna guddaa qabaachuu ture. Maallaqa addunyaarraa walitti qabatee ture. Ummana san yoo achiin ummanni san achiinuuf cinaa dhaabbanne nutis asii oboo gargaarre karaa lamaadhaan ni laamshiisinaa ni laaffisinaa yaadee jedhuudhaani tiidee fi ijoolii galle malee masaraa seenee diraamaa akka 90 takka akka nurra hojjetu miti. Daangaa isaanii walqaayitii fi karaa bakki nyaanni itti seenuu fi kana jeebifatanii humna madaalawaa gizee taane akkasii waliin haasofnaadha malee ta ilaa zeendii isinuu maal jettan maqsarratti diinii dhaabbataa hin jiru firri dhaabbataa hin jiru manjee jalmarroon gizee Dabratsiyoonoo jiru akkasiimi firri dhaabbataa hin turre kaleessa dhugaa walii galle ammoo fira taane hanqa takka karaa hojii deemne sun boodaan ummata kana xuxxuinee ilaaluu qabna haa. Ummanni kun baru yoo amma xuxxuinee mee isin Oromiyaan seenina haa jennu nutis seenaati isin naannoo Amaaraa to'adhaa nutis naannoo Oromiyaa to'annee akkasii walii galtee keenya waa'ee biyyaa irratti waliin haasofna haa jaa. Ammumarraa baruu ni dandeenya bara jara kana jechuudha. Jaruma kana amma baruu ni dandeenya bara waa'ee isaanii waan isaan tahan kaayoo isaanii amma baruu ni dandeenya. Kaayoo isaanii kan baruu tuttuquu qabnaa bara. Keenya dhufee gawwaan nuti gadi yaa'ee maal bawa ummata kanaarra nu wayyaa maal siirra wayyaa masaraa nuti aanee jaa. Kana miti amma akkana tuttuqaati TDF aboo isin bakka naannoo Amaaraatiif kana to'adhaa nuti Oromiyaa to'annee akkasitti waa'ee biyyaa haasofna haa jennuun lakkii boo nuti akka masaraa seenuun dhaabbannu Oromiyaas to'achuu qabnaa egaa jaan dubbiin baddee jirti bara tanuma 90 takka as deemu jechuudha. Lakkii afaanuma bannee walii galteen teenya tanuma quba naannoo ganda meetee san to'attuuti nuti hanqa kana to'annaati Affaarii fi naannoo Wantayyootii nuti naannoo keenya kana to'annee akkasitti waa'ee biyyaa haasofna. Kana mee jaamme san boodaan ni agarta waan isinii deebi'u. Ani dhaabbadheetiin jira walii galteen teenya daangaa qabaachuu qabdi kaleessa sagalees taaneef siyaasaanis deeggarre cinaas dhaabbanne humni kun laamshawee jira yeroo ammaan tanaatti. Kufuun isaa Abiyyi numan oolli. Garuu gidi Abiyyi kufetti kan Oromiyaa to'achuu qabu Oromiyaati. Kan naannoo kaan kaabaa to'achuu qabu TDF kanarra walii galuu qaba. Kana ummataadhaaf ifa godha. Lakkii karaa banaa masaraa haa seenanii dabriin ochi eega ol seene booda walii galtee 90 takkaasan goona mootummaa coomsaa jarra jennaan
maallaqa faranjiin itti neexee jirti meeshaa gurguddoo harkaa qaban ipidiyoo matana fidee fira godhatee ipidiyoo jechuun meeshaa Oromoo wanni beekuu qabdu tokko ipidiyoo jechuun meeshaa TPLF dhufuus ergamtuu numataati. Amma Shimallis Abdiisaatii fi Taayee Danda'a siyaasaan isiniif hin galu. Wayi isin akkanatti Shaneejee arrabsee Tigree akkanatti arrabsee maali dhifama TPLF akkana arrabsee uummata Tigree akkanatti arrabsee akkamitti siyaasaan akkasii miti. Siyaasaan isiniif haa galtu. Warra ummanni kaabaa kun lachuu jechuudha. Lachuu Oromiyaa saamuuf dhufan. Nama Oromiyaa saamuu dura dhaabbate ni barbadeessan. Tana beekaa namni. Ipidiyoon garuu waan garaa guuttannaan ni hayyamtiif. Saniif arra na dhageeffadhaa yaada biyya kana. Xiinxala itti rafaa itti ka'aati. Xiinxala laala. Uummanummaan TDF kun baru amma fira akka siyaasaatti adeemnu akka siyaasarraa addan ta'a. Ammaadhaaf hanqa xiqqoo takka fira baru ipidiyoo wajji fira taati. Maaliif ipidiyoon meeshaa ergamtuu taate Oromiyaan akka saamtamtu nama hayyamuuf isaan kana barbaadan. Adda bilisummaa Oromoo lakkii isaan ganaa biyya isaan kana diigamtee kana ijaaruudhaaf saamuudhaaf wanta jaan wareegama kafalanii biyya isaanii ijaarrachuudhaaf huduudu bande warran deebiin isaan humna guddaa kana. Ammas gadi yaaneetu bosona keessatti ammas wanta jenna lakki ummanni Oromoo kana adda beekuu qabu. Akkamani profesoronni as gubbarra miidiyaa jaraa dhaqee 4 kiiloo isinitti aanee jiru kun ani naaf fudhatamu. Asi harki kun kana ho'iseedha. Jara kaanirra jara kanaan nooyaa kana ni jaan seen jarri jaruun. Ati waa'ee jaraa maa dubbat? Ati dhaaba kee jabeeffadhu qaba akka hanqi caffarree daansii taphanne Abiyyi lamsheessine kara lachuuti amma booda bargidi PT goal jechuun beetanii PT goal jaani gaafa ijoollee eenyu taphate PT goal yookaan naannoo keessanitti mee PT goal jechuun namni beetan asirra naa barreessa goal xixiqqaa 4 moo 5 jira nama 5 6 7 taphatta namu goal qaba siyaasaan akkasii amma siyaasaan Itoophiyaa amma akkasii khanis goal khaan ranaqu tokkorratti wal taaniiti khana naqan kha kamaayii garuu walirra dhufa amma nuti yoo bilxiginaa kuffisne dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuudha si galee qabeenya achirra jira san irratti walii gallaadha ta bilxiginaa sin dhibin ta bilxiginaa diina dheegereessanii bareechanii yaaduun Oromoo faayida nuuf faayida. Arra fira arra shayxaanaa fi firoonaa hojiidhaan ni cabsina eega cabsine boodoo akkam ta'uu qaba. Ani nama Abiyyi cabsuudhaaf shayxaanaa fi firoonaa hojii walii galu. Tana jala sarreetiin isin hime yeroo dhibba tokkoon isin hime. Ani Abiyyi cabsuudhaaf Abiyyi cabsuuf shayxaanaa fi firoonaa TDF miti waliin galaan sininje agreementiin godhaan sinje garuu akkas jechuun kiyya eega inni kufe booda warra wajji kuffisni sanii naa bulchu jechuu kiyya miti kana namni beekuu qaba ummanni hayyoonni keenya sheemi jettee hoolaa hanqa qalanii samiin arkuu jaan hanqa waan tokko nurra bu'uu malee dabba'uu hin qabnu yaksa aleek Abu Mafede komanti jalatti waan akka nurraa dhaabijeen hayyuu fedhee miti waan fedhe haa ta'u. Amma nuti kanaati irra nu wayyaa kanaarra nu wayyaa osoo hin taane masaraa teennee Oromoo sabboontoonni Oromoo warri haqa itti qabuu seenuu qaba.
siyaasaan akka ati yaadduu miti. Siyaasaan akka maanaafati jennu kanaa miti. Siyaasaan garagaggalii. Bar Abiy Ahmed siyaasa jechuun Abiyin Ahmedi taayyeen bar ummanni Oromoo ta'ee Oromoo hunda sobboonot hidha guuree bar Oromoodhaa miisaan bar Oromoodhaa bar dhugaa waliif haa himnu Oromoomi ummata kana warra qabsaa'ee isaan fite kana siyaasaan kana la alagaa olii gad dhufte amantee akka 90 kan taanu akka maarreen taanu maarreedhaan miti oo namni lammaarra Oromoo jee ture ni jira lammaanu isin ganee Abiy wajjiidhaan fonqolshe godhee Johaari daddarbe isiniif haa galtu yoom barattan dubbii kanarraa yoom wanta jettan lammaarratti isinii haa gayu Abiy irratti isinii haa gayu siyaasan wanni si baasa ijaaramu tokkoomu lafatee to'achuu qofa malee Za'a kuna tokko farratti walii galteen daangaa bakka alaal hanka deemtu waliin deemti hanka hanageetti haaya nagayetti lolaa miti dadatti jette asoo jirtu jaalalti asoon dhufne jibbanti jette nagee jettaan gisee bakka alaal attis hariifatoo qabda malee teesseetuma hanka isaan masaraa seenanii eeguun hin ta'u firri dhaabbataan jiru Dini dhaabbata hin jiru dhugaa akkasee yoo foonummaa yoo dhiigummaa lammaa fi Abiyyuu Johaar nyaatan Baqqalaa nyaatan mana hidhatti darban siyaasaan isiniif haa galu isin namni Johaar fi Baqqalaa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi Abdii Raggaasaa nyaate ummanni kun kana oli alagaan alagamaawii Danga qabaachuu qaba siyaasaan namni masaraa mootummaa Oromoo miti kaseenuu qabu yoo seene takka sabboonaan nama sabaadhaaf sabaa sablammiidhaaf